namni namaaf qoricha du'u wal owwaala rakkatu wal gargaara. Loomin dhibbaa nama dhibbaa fi faaya ta'ullee nama tokkoof ba'aadha. Fayyaan qabeenya caalu. Qabeenya fayyaa qabeenyi kamuun madaalu. Maarree yaa lammii koo kun sagalee yaamicha naa birmadhaati. Lammittu lammiif birmata. Kan lammii qabu bakka fedhe ijjata. Maarree obboleeyyan keenya kan biyya keessaa alaa hundaafu. Obboleessi keenya dargaggoo Abdul Hakim Hussein Galchuu naannoo gammoojjii aanaa madda walaabutti dhalatee bakka guddaa gahuuf hamilatee halkan guyyaa ifaajaa maatii harka qalleessarraa kan dhalate bu'aa bayii guddaa booda barnoota isaa xumuruudhaan yuunivarsiitii eebbifamee ogeessa fayyaa beelladaa ta'uun qacaramee halkanii guyyaa dadhabe beela dheebedhe asoon jedhin lammii isaa tajaajilaa kan ture. Daa'imummaa isaatiin bultii horatee abbaa ijoollee dhiiraa 4 ta'uun gammachuu jireenya dunyaa lafa dunyaa kana hunduu bubbuluu barbaada. Osoo hojjechaa jiruu fedhi rabbii in oolu waan rabbi fedhe abbaan fedhes in mormu. Osoo hojjetee biyya isaa tajaajilaa jiru dhibee onneetiin qabamuun waggaa tokkoof hospitaala Rifiraala Paawuloositti wal'aanamaa kan ture yoo ta'u, firaaf ahaliin hiriyoonni isaa waan qabanitti fixatanii yeroo ammaatti mucaa kana du'aaf jiru hedduutti jilbiinfatee harka isaa lammii jala qabatee lammii koona dhaqqabaa jedha. Wal'aansa isaatiif qarshii 600 kan gaafatame yoo ta'u, mucaan maatii harka qalleessaa kun birrii kana argachuun isaa lubbuu isaanii baraara. Lammii kiyyaaf isinittiin ulfaattu anatti ulfaattus isiniif rabbi bira salphaadha. Lubbuu kiyya hambisaa ilmaan koo mataa na qaqqabattee abbaa koo yoo jettu abdii rabbii kiyyaa fi gargaarsa ummata kiyyaatiin lubbuun kiyya deebi'ee abbaa keessan ni ta'a jechaa jira. Maarree kan kennita Waaqayyo bakka haa buusu jechaa obboleeyyan keenya kan biyya keessaa alaa biyyi keenya biyya dureettii hayyoota hedduu gootota qabdi. Namoota ofii biyyaaf jiraatanii ofii akka shaamatti baqan gootota akka Mastar Abinnat fa'aatu biyya keenyatti argama. Namoonni viidiyoo kana dhageettan kan agartan sheeriinuu godhuun gootota akkanaa bira geessu lubbuu mucaa kanaa duharraa habaraarruun ergaa keenya. Maarree yaa lammii koo namni namaaf birmate Waaqayyo isaaf birmata. Amantii aadaa fi sabaan gargar taanullee biyya tokko ta'uu fi nama ta'uu keenya qofaan garaa walitti hin jabaannu. Kanaafuu hundi keessanuu obboleessa keenya Abdul Hakim Hussein Galchuu lubbuu isaa baraaruuf deeggarsa lammummaa keessan nuu taasisaan ergaa keenya. Egaan lammiileen keenya namoonni tola ooltummaa mucaa kana gargaaruu barbaadan hunduu akkuma isiniin jenne dargaggoo Abdul Hakim Hussein Galchuu madda walaabuutti kan dhalate ta'ullee yeroo ammaatti hospitaala Rifiraala Paawuloositti algarra ciisee ilmaan isaa mataa qaqqabee abshiriyaa ilmaan koo jechaa jira. Abdii keessan qofa eeggata. Du'aaf jiruu hedduutti argama. Lubbuu nama kanaa waliin haa baraarruu jechaa namni rabbi laaffisee fi mucaa kana gargaaruu barbaadan lakkoofsa herreega obboleessa isaa Amin Hussein Galchuu lakkoofsa herreega baankii daldala Itoophiyaa 11,89,89,238 irra deebi'a. Herreega baankii daldala Itoophiyaa 11,89,89,238 odeeffannoo dabalataatiif obboleessa isaa lakkoofsa bilbilaa duwwaa 916 9398 heloonuun jedha. Lubbuu mucaa kanaa nuu baraaran ergaa keenya. Kan dhagahin dhageessisuun sheer gootanii wal dhaqqabsiisuun deeggarsa lammummaa keessan taasisa. Muta kabe to garala pise rabochise